Maalidhaadha jechuudha. Namooti hin beeytanii warri hin beeynellee namoota beekutti screenshot godhaa ergaa aaree jira jechuudha. Hordoftoota kiyya hedduutti maashaallah tabaarakallah hundumaafuyyuu jechuudha. Majliisa hedduu babbareedaa ta'ee fi akkasuma immoo tuyyuu carqiilee hedduu bifa xurii danda'u warri jettan kunniin ammoo jechuun fakkeenyaaf majliisni kunniin abbaa qaba abbaan uf beeka kun hin beeytan jechuudha. Kaajee jettan argitanii kunniin lamaan walii aanee hin taa'aa jira. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin baga jiraattanii warra jechuudha maaliif deebiin hun deebifne jettanii fi warra akkasuma majliisa kiyya akkuma dhuftanii majliisa kiyya geeffame yoo jedhan jettan jalqaba osoo asii hin gayini yoo isin birrii hin ergine jechuudha akkanatti walirra guuramu. Yaa ummata kabajaaf jaalala mee fakkeenyaaf argaa jirtanii miti majliisni kun xaaraa manaa dhaqqabe jechuudha. Kanaaf asirraa eegalee jechuudha kun yoo xiqqaate kan nama 5 akkasuma mootuyyuu kan nama 6 filaashii odoo isiniin ibsin osoo silaa isinii ibse akkas bareeda akkuma argaa jirtan asillee jechuudha. Wallaahi haala amma argaa jirtan kanaan hedduu hin fagaata hin ulfaata kunooti maashaallah. Fakkeenyaaf amma majliisni kunniin lamaan walirra jiru tokko ka gubbaa jiru ka xayyibaati baay'ee turee jira muraasa jechuudha. Tokko walakkaa namoo jala kana jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan mee baasuun fakkeenyaaf yoo xiqqaate itti mijeeffattee haala kan kee baasuuf torbaan fa'asiif fudhata. Inni kun jechuudha kan har'a baasuuf cinqamaa jirru ganamarraa as jirra. Nama kana baasu fiduuf humna barbaachisaa dubartii osoo hin tahin dhiiraayyuu dhiira isa qofa muuxannoo qabu barbaachisaa isiniin jedha. Kanaaf yeroo baay'ee boondidii dalaysiifadhaa wanni ani isiniin jedhu boondidiin kun rakkoolee hedduu danda'a jechuudha. Boondidiin haarofnillee seenee jira akkasuma mootuyyuu carqiidhaan haarofnillee seenee jira kunooti boondidiin akkuma asitti argaa jirtan kana boondidii abbaa 40 jira abbaa 30 abbaa 20 almuuniyeemii ka fireemiillee hin jira jechuudha. Fireemii fi jannu akkamitti isiniif fakkaate isboonjiitu itti galaa ture haa ta'u malee amma carqiileen jechuudha. Carqiilee barbaadan carqiin kunniin sirritti asitti nama hedduu kan hin galleef yookiin ammoo tuyyuu kan ittiin bareennedha. Haa ta'u malee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yeroo baay'ee jechuu erga dalagamee bareeda. Amma carqiileen kunniin hundi isaa carqii baay'ee oriijinaalaa fi baay'ee babbareedaa tokkoffaa yookiin ammoo isa tokkoffaa ta'aniidha isiniin jedha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akka kana fakkaata namootiin ajajachuu barbaadanii yoo dalagamee afame malee hin beeytanii isiniin galu. Kana jechuun kiyya carqiin maraan jiru fakkeenyaaf inni kuni jechuu kaas jiru kun akkasuma muutuyyuu kadhumate kaatti jiru sunillee carqii nama baay'ee jaalate namni baay'een dalaysiifatee dhumateedha isiniin jedha. Amma mee carqii kana fudhannu majliisni kun akkanatti yoo laallee jenne ka itti godhame baay'ee namatti tola baay'ee bareeda garuu carqii lafa jiru bira yoo finne akkana jira jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akka kana fakkaata kunoo laayik sheer gochuudhaan haala kanaan guutuu jechuudha. Fireemii akkasuma immoo almuuniyeemii illee isin agarsiisa. Kunooti boondidiin asitti illee magaazina nagaami kunooti haala amma argitan kanneen jechuudha. Kunniin akkana hojjetama. Namootiin hedduu makaddaadha kana gaafataa jirtan yookiin tikkaa'aadha. Kunoo tikkaa'allee diizaayinii barbaadaniin boondidiidha. Tikkaa'aan maalidha boondidiin maali warri jettan kunooti maalidhaadha jechuudha. Namootiin hin beeytanii warri hin beeynellee namoota beekutti screenshot godhaa ergaa kunooti kunniin makaddaadha. Akkanatti qirtsiin isaa qirtsii akka barbaadanitti isinii bahuu danda'a isinii muramuu danda'a. Kunooti fakkeenyaaf majliisni kun majliisa reef isinii argisiise walakkaan gama jira walakkaan gamana jira jechuudha. Sababa kanaaf kan turuudha malee jaalannee osoo hin tahin haala kanaan jechuun walirratti tuulamee kan nama hedduu jala carraan isaa wal keessa oofa. Fakkeenyaaf namni kana hojjetee baasuu fi namni ammoo kun ka'e baluut jedhee addaan baasu garagara hundi isaa warri hojjetee geessu walumarra akka isaanii mijatetti yookiin ammoo akka teessumni boondidii qofaa mijatutti jechuudha. Sababa kanaaf inshaallah yoo majliisa kiyya naa baasi jettanii guyyaa 3-4 isinirraa tursiisee jedhe haala kanaan rakkina kana sababeeffanna malee rakkina addaatii miti akka kana jira isinin jira. Amma mukuni naannoo haga ammaatti kan isin argisiisaa jiru kan boondidiiti. Itti aansuun ammoo tuyyuu mee kan almuuniyeemii fi fireemii dhaqee isin agarsiisa. Kunoo ganamarraa hanga ammaa kana eegaa jira. Inni kun ammoo tuyyuu inni kun ka hasnaati guyyaa 3-4 yoo xiqqaate jechuudha. Na eegaa turtee abdiidhaan inshaallah har'a fi gadi jechuudha. As keessatti illee yoo laaltee jette qalbiin isii aboo'aaru akkamuma jira kan jettu guyyaa 4 jechuudha. Kanaaf haala kana taheeni
kunniin ammoo fireemiidha. Fireemii as keessaa walakkaan kan bayaa jiru kan obboleeyyan keenyaati. Kunniin teebiliidhaan isaati haala kanaan dalagama. Kunooti haala argaa jirtan kanniin abaaboo fireemiin sababni inni turuu fi kunoo haala kanaan hojiin isaa jechuudha. MDF'n kirsiin itti ba'ee abaaboon kunniin qophaa'ee tolfamaa kunoo argitanii. Akkana yoo laaltan tapha isiniif fakkaachuu danda'a. Haala kanaan qophaa'ee jechuudha. Xiqqaa fi guddaan booda sanii walitti akka isin argitan sanii bareedee qarshii tahee isin ammoo birrii bichatuuyyuu bita seetanii wantoota kanarraa hundi isaa ifaajee meeqaan ogeessa meeqaan nama humna nama meeqatiin dhufa. Kunooti kun amma sadarkaa lammaffaarra ga'ee jira. Ashaamee jiraami kun sadarkaa lammaffaarra ga'ee jira. Kunillee akkasuma jechuudha. Kunniin hundi isaa kunis teebiliin kunniin ammoo tuyyuu warra sadarkaa xumuraa irra ga'ee ba'uuf qophaa'ee makaddaadhaan isaa qofti hafuudha. Akka kana fakkaataa kuni maashina. Haala argitaniin kana jechuudha. Sadarkaa meeqarraa meeqatti isin bira gahee bareedee ogeessa meeqa dadhabbii meeqan as ga'a. Kanaaf isin jalaa tura malee waan biraatii miti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya fakkeenyaa fi ogeeyyiin hundi isaanii ogummaa of danda'an qabanii kana waan ta'eef tokko yoo jiraate tokko jiraachuu dhabuu danda'a. Ilmi namaa kun hundi rakkoolee dhuunfaa jiraata. Kanaammoo namni hundi keessan jaalattanii kalarii kana baasaa jirtan jechuudha. Hundi keessanuu almuuniyeemii kun akkana fakkaata. Maashaallah tabaarakallah. Warroonni jaalattanii jettanii hundi keessan laayikii godhaa. Hiriyoota keessanillee sheer godhaa. Sheerillee yoo dadhabdanii jettan laayikii qofa yoo gootan hin dandeettan isiniin jedha. Akka kana fakkaata. Hundumaafuyyuu jechuudha. Namni baay'inaan na barbaaddanii na dhabdanii jechuudha. Maaliif nuun deebifne jettan guyyaa haala kana fakkaatu keessa oola. Galgala ammoo tuyyuu WhatsApp fi sagalee waan isinii deebisu ati nuu deebisuu diddee uf jajjaayin boontaa sababa kanaaf jecha ibaluurraan ajajanne hundi isaa riskiidha jechuudha. Kun akka kana ifaajee meeqa bakka haga ammaa deeme kun hundi isaa ogeeyyii adda addaatiin hojjetamaa jira. Kanaaf abbaa riskii bakka riskii ajajadha rakkoo tokkollee hin qabu isiniin jedha. Maaliif jennaanini hundi isaa riskii fi nasiiba ofii nyaata. Ana mootuyyuu waan kana bareechisuuf deema malee achi taa'ee akkuma nama hundaatuyyuu ajajee mashahaalii baasuu hin wallaalle ofii kiyyaa akka dhiiraa jechuu ka dhiirruu naallolu dhiira of seetaa jedhanii naallolan taa'ee jechuudha bira dhaabadhee dhaqee ka gabayaallee gabaa keessaa meeshaa bitee naggaadee yoo fiddee jette hunda isaa laale haala saniin isinii qopheessaa jira. Akka kana fakkaata hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isin jaaladha isin kabaja like share gochuudhaan hin dagatinaa isiniin jedha. Jaalalaaf kabajaan kiyya isinuma wajjin haa ta'u. Hundi keessanuyyuu like godhaa. Yoo ammoo andafee isiniin deebisini keessanum obboleeyyan keessanii tolchuuf malee jaaladheetiin miti isinumaa tolchuufi isiniin jedha. Dadhabee bakka wallahi sa'aatiin kun sa'aatii meeqa? Sa'aatii laaqanaati. Taree jira jechuu laaqanni ganama subii bahee majlisa nama tokko qofa eeguuf jecha majlisa hasna baay'ee jaaladha baay'ee kabajaa mucattii tana makiyya sanin laalee jarjaree fi cinqamaaf jechuudha. Inshallah amma xumuramuu ga'ee majlisa isii gaffeenee jechuudha gara laaqana kiyya haga sa'aatii 10 illee taananiin yookiin ammoo haga sa'a 10 illee jechuu akka isin biyya isin jirtanii sa'a 5 ka Dubaayititti sa'aatii meeqa akkam isin himuu danda'a. Kana hundallee taananiin obseetu mataa kalariin kun baay'ee namatti tola. Majlisni garuu carqii majlisallee kalarii akkanaa hedduu jaaladha. Inshallah Ramadaana kanaaf ammoo diizaayinii addaa jechuudha. Kalarii ahmar ba'amariidha. Waan addaa isinii qopheessaa diizaayinii babbareedaa isiniin jedha sarpiraayiziidha. Asumaan like share gochuudhaan isin jaaladha isin kabaja nagatti horaa bulaa warri haarayaa taatan subscribe gochuun dagatina. Lakkoofsa bilbilaa ammoo iskiriin irra jira.